Nuyi eenyu qabna dhuguma? Eenyu hin qabnu. Nama tokko kanan gaafa hin jiru naan hubanne gaafa darbe suura kiyya godhatanii hoggaadhaan boo'a caalaan ni nagaddeessisu hin jiru barra. Dhugaa rabbii. Kanan gaafa hin jiru bakka hin jiru zoor jedhee nan laalle gaafa nan iddoo baagiraawundi isaa suura kiyya. Suura kiyya jechuudha. Ambaasawee mambo bakka wani maanis fixateera. Bakka wani muchaa jirullee beeku tan dhaqaamti mikiraatu maqaamti na gorsaa turte baay'ee na gorsaa turte. Biiftuu gadi jedhee hojii hojjettu namaarra quba sitti qabu duwwaa boru kan qubatti qabu dandeessu yoo hojii hojjette yoo jabduu taate yoo hojii kiyya irratti kurmatii gootinaan jechaa turte. Gini isheen amma hin jirtu nu agartanii deemte amma numa kashii dachee keenya kan nu arrabsu baay'eedha kan nu qeequ baay'eedha kan jecha baala galuun jedhu baay'eedha kan immoo aisuush nuun jedhu nama lamaa sadii geetan kan aisuush sigaa jira namaan jedhu nama lamaa sadii. Ya, Paulo Zerra. Maro, nasu mara mana matio. Anu kau makin ada baby. Nasi ni, mereka guyang bunya mana? Guyang siapa matana? Ara guys, bakka na qurani lafa na iqtabi nama bakka mana ani jira malin kai sadik ani jira war Kau amma kalau emma nama ini amne ni kau cakap desa pada ni amne nama ini kan amne. ajan desa ada babbar kaba sigari yudhe kudavirin gotum marandu to ni gamu hodu jettu alkane ri badabdu do jettu biyarri badabdu do jettu odo lafatu to biyata kitte ke jolle khani ni ga kana batati ittu ni injrate no bushi darbe sigari bakka se kokusu bakka na bajra kashi Samaan jiraadha kan jiraataa jiru kan jiru jiru dhufaan jiru jedhu kana dheefaan dubbisan faamiliin iyyaafadhee fagiddiidhaan na dubbisan laakiin eessa jirtaa kiyyayyuu hin beekan maal keessa akka dabarsu hin beekan galee kanatu abdii nama ruchisiisa eessa gahaa dalageetu eessa gahaa jedhee Rosin jiraattee beektaa naaf daawwaltii na iyyaafatti isiin hin jirtu ka jiran dammoo nan gaafatan soqee giddi argaan. Abdii muratiin lubbuu duubaati amma abdii muratee murteen kan kee du'a ta'e moo? Murteen kee du'a hin taane laakiin amma ammaatitti dhufan ajjeesaa jedhee miti. Kan rabbii asnaa dhiyaattu jedheeti malee. Reediyootu jalaal dukkana booda ifaatu jira bara hin bariiti si galee garuu obsuun bareedaadha. Amantii keenya keessatti obsii murteessaadha si galee sabrii godhuun sabbaruun bareedaadha bareedutu jira. Kanaafuu yaadota akkanaa kun sheexaanaa irraa salaatii quraana qara'ii akkas malee waan akkana kana sammuu keessatti yaadina kan ummaa kee fudhatee rabbi rahmataa godhuu fi rabbiidha kanuma si uume atillee boru ni deemta guyyaa eegganna hunda keenya hundi deemna waan ta'eef jireenya bareedaa jiraachuuf immoo sabrii godhuu sirra jiraata. Addunyaan tun nama obsa qabuu fi malee nama obsa hin qabneef hin taatu.
yoo obsan qabaanne jiraachuu hin dandeessu addunyaa kana irratti. Nama waa hedduutu abdii si murachiisuu danda'a. Nuti abdii nu murachiisuu dhabeeti miti bar warri koomantii arrabaa waamee arrabaa murachuu dhabneeti miti bar garuu maali nuti rabbiin gaafa je'e malee ofii waan takka gochuu hin dandeenyu sini galee. Kanaafuu hin barbaannus. Kanaafuu bareedduu koo yaada akkanaallee yaadinii jabaadhu hin dabartii wanti hundiyaa. Inni maani dabartii barbeektaa garuu ani giseen biyyaa ba'u san jireenya kan kosii waliin siigalee waan baay'ee si waliin karoorfadhe as dhufe. Laakiin yoo an bakka gaarii ga'ee isii bira mul'achuuf yaadu yoo isiin deemtule ammoo maal siin jedha gamma ofitti hin deebinee bar. Baay'ee nama guddisiisa. Abshir bakka yaadinaa.